biiroon communication Oromiyaa gumii balballoomiitiin dhimma argannoo carraa hojii uumuu irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Maricharratti hooggantoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa, biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa fi baankii Siinqee argamuudhaan hojii carraa hojii uumuudhaaf hojjetamaa jiru irratti mari'ataniiru. Namoota hojii hojjechuu barbaadaniif biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa dursa kenne carraa hojii uumaa jira kan jedhan hoogganaan biirichaa obbo Eebbaa Garbaa carraan hojii yeroo uumamu namoota xiyyeeffannoo addaa barbaadaniifis deeggaraa jirraa jedhan. Shediiwwan deebisuu fi kennuudhaan wal qabates hanqinni jiraachuu kan eeran obbo Eebbaan shediiwwan 1,600 ol deebisuudhaan fayyadamtootaaf dabarsaa jiraachuu himan. Shediin karaa bulchiinsa magaalotaa ijaaramee hojii dhabdootaaf akka paakeejii gaggeessaatti darbuu ni jira. Akkasumas lafti enterpiraayizota ijaaraman kanaaf akka isaan irratti hojjetaniif heeyyamamuufis ni jira. Olis karuma magaalotaati kan darbu. Mana marigatti mirkanaa'eeti. Waldaa akkasii miseensota ebaluu jedhaman qabu. Hojii akkasii irratti bobba'uu waan barbaadaniif deeggarsa paakeejii shedii akkasii waan isaan barbaachisuuf isaaniif haa darbuu kan jedhu hin dhiyaata. Mormii yoo jiraate uummanni mana maree sana keessa jiru yookaan miseensonni mana maree sun mormii kaasuu danda'u, hambisuu danda'u jechuudha. Hojimaata kanatti diriiree jira. Warri hojimaata kana cabsanii dhuunfaadhaaf kennan bakka jiranitti deebisiisuun jalqabamee jira. Kun cimee itti fufuu qaba. Qormaanuma kana keessa gara 1,600 ol deebisiisuun danda'ameera akka Oromiyaatti. Biirichi namoota hedduuf carraa hojii uumuu obbo Eebbaan himaniiru. Namoota hojii hin qabne baay'eedhaaf carraan hojii uumamee jira. Lammaffaa oomisha sila biyya keessatti oomishamuu hin dandeenye oomishuun jalqabamaa jira. Kun garuu bal'inaan hojjetamuu qaba. Wanti uffannu, wanti nyaannu, wanti juusii garaagaraa, qorichi waa hedduu kaasuu dandeenya. Biyya alaatii gala. Namoota sanaaf carraa hojii uumnee jechuudha. Wanti warra bitatee kunuunsuun godhu malee, warra itti fayyadamuudha malee, warra gurguratu hin taane. Yoo xiqqaate waan itti fayyadamu oomishachuu danda'u qabna. Hojii dhabaa calaluu fi galmeessuu keessatti hojiin hedduun hojjetamaa turuu kan himan hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa carraan hojii sadarkaa dursaatti namoota gurmaa'aniif uumamuu akka qabu dubbatan. Dhiibbaa warshaalee keessatti hojjettoota irra ga'us hambisuudhaaf biirichi xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jiraachuu obbo Araarsoon eeraniiru. Nagaa industirii eeguudhaa fi mirga hojjetaadha eeguun dirqama jechuudha. Industiriin tokko yoo nagaa qabaate hojjettoonni keessatti fayyaa guutuu qabaatanii eeggatii fayyummaan isaanii sirriitti eegame qofa oomishaalee oomishtummaan biyyattii guddachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kanarratti bifa waliigalaatiin hojiin keenya mirga isaanii eeguudha jechuudha. Baankiin Siinqeetis bara bajataa kanatti namoota hojii uummataniif liqii birrii biiliyoona 5 qopheessuu kan himan hojii geggeessaa olaanaan ittaanaa baankichaa obbo Morkamaa Usum qonnaan bultootaafis kophatti birrii biiliyoona 20 liqiidhaaf qopheessuu himan. Ergamni mul'anni baankichatti kenname silaayyuu tajaajila faayinaansii dargaggeessaaf qonnaan bulaadhaaf dhiyeessuudha waan ta'eef kana dhiyeessuudha ammoo ijjannoo guddaa kutannoo guddatu jira. Bara kana dargaggoota hojii dhabeeyyii himaataadhaan gurmaa'aniif maallaqa biiliyoona 5 ramannee jira. Qonnaan bulaa keenya waliigala tajaajila maayikiroofaayinaansii kanaan tajaajiluudhaaf akka karooratti naannoo biiliyoona 20 qabanneeti gara hojiitti gallee jira. Lammiileef carraa hojii uumuudhaaf hojiin akka naannichaatti hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'us ammaas hanqinaalee mul'atan fooyyessuun kan barbaachisu ta'u argannoon qorannoo biiroo koomiyunikeeshinii Oromiyaa kan mul'isu ta'uun himameera. Nageenya yoo qabaanne baanee galuu dandeenya, hojjennee jiraachuu dandeenya waan ta'eef dursa nageenyaaf laachuu qabna. Qaamni waliin mormuyyuu dirree tokkotti dhufee taa'ee waliin mareetee fala kaa'uu danda'uu qaba. Araarri kan jennu kun mareen kun sadarkaa magaalatti xumurame osoo hin taane itti fufiinsaan mata duree irratti waliin galamne irratti akka irratti walii galamu irratti yaada gara tokkotti dhufanii namni kamiyyuu yoo wal ta'ee biyya kana ijaaree bu'aa buusuu dandeenya, waliin guddachuu kan dandeenya kan jedhu. Araarri murteessaadha kan jedhu. Maatiin daa'ima isaanii yeroo guddisanirra seenota babbareedaa fi biyyattii tana tokko godhu daa'ima barsiisuu danda'u qabanii ergasii gara hawaasaatti ta'u. Hawaasni haala nageenya biyya tanarratti bu'uun mari'achuu danda'u qaba. Mariin mootummaa qofaan sirraa waan hin jirreef jecha abbaan biyyaa hawaasa. Hawaasni kun nageenyi
eenyuufuu dantaadha. Saniifuu naannoo isaatti nageenya isaa eegee iddoo garaagarummaan jirutti akkaataa aadaa fi amantaa isaatti mari'atee rakkoo isaa furuu qaba. Seenessa namaaf nama jidduutti biyya jidduutti naannoo jidduutti seenaa gadee haasaanii nama walirraa fageessuun nama jibbaa wal jidduutti facaasuun gaarummaan qabu waan ta'eef dhimmi kun xiyyeeffannoo argatee hundi keenya illee aanarraa jalqabee kan itti hojjechuu qabnu jechuudha. Seenessa waloo keenya ijaaruutu nutti jiraata jechuudha. Waan tokko haasa'uu qabna. Jibba balleessinee jaalala maddisiisnee jaalala wajjin jiraachuutu obbolummaan wajjin jiraachuutu nurraa eega. Aadaa fi sirna gadaa qabu kan hojiirra oolchinee araara jidduu keenyatti obbolummaan jidduu keenya irratti daraaruutu itti jiraata. Jiraachuu kan dandeenyu yoo nageenyi jiraate qofaadha. Akka aadaa Oromootti immoo nageenyi aadaa Oromoo keessatti duudhaa mataa isaa danda'e qaba. Oromoon yeroo walitti bu'u haalatti wal araarsu jaarsummaa mataa isaa danda'e qaba. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana qabna. Biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti saboota hedduutu jira. Sabaaf sabloota hedduutu jira. Sabaaf sablammoonni hedduu kun tokkummaadhaan walitti dhufanii biyya Itoophiyaa jedhamtu cimtuu Itoophiyaa ijaarrachuutu nu baasa malee wal qooduun adda wal dhiibuun wal gaarreeffachuun wal loluun nu baasuudhaan kana jechuudha barbaadu. Akkaataa sirna gadaatiin garaagarummaa qabnu mari'annee marabbaadhaan waltaanee biyya kana ceesisuu barbaachisa. Lolli eenyuuf akkan tolle agarree jira. Keessaafuu biyya teenya keessatti lammii biyya alaa lola garaagaraatiin harcaatee dhufteef biyya teenya baqattee arginee jira waan isaan irra taa'an. Nus seenaa yeroo gabaabduu keessatti lola ture keessatti miidhaan hangam akka biyya tanaa fi lammiirra turte waan argineen lolli namaa miti bineeldaafuu waan hin gorfamne nageenyaa fi mariidhaatti mari'achuun dirqama ta'a jennee yaadda. Faayidaa uummata kanaaf amma ta'ee jirutti faayidaa uummata kanaaf eeguudhaaf immoo nageenya uummata kanaa sammuun uummata kanaa iddootti eegamuu qaba jechuudha. Sammuun uummata kanaa akka iddootti deebi'uuf immoo araarri murteessaa waan ta'eef kunituu marsaa sadaffaan kun yeroo itti kennamuu baatee gaariidha kan jedhuun qaba. Manni maree nageenyi waaraan biyya kana keessatti akka dhufuuf qooda fudhattoota waliin magaalaa Finfinneetti mari'ateera. Marii kanarratti ministeera nageenyaa obbo Binnaalf Andu'aalam dabalatee abbootiin amantaa, hooggantoonni federaalaaf naannolee akkasumas qooda fudhattoonni argamaniiru. Ministeerri nageenyaa obbo Binnaalf Andu'aalam biyya kana keessatti ministeerri nageenyaa qofti nagaa fiduu hin danda'u waan ta'eef mana maree nageenyaa qaamolee garaagaraa waliin hundeessuun kan barbaachise ta'uu fi kun immoo qindoominaan hojjechuuf kan gargaaru ta'us dubbataniiru. Mariin kunis yeroo lammataaf kan qophaa'e ta'uu fi miseensonni mana maree kana maal hojjechaa akka jiranii fi fuuldurattis nageenya waaraa fiduuf akkasumas ijaarsa dimookiraasii biyya kana keessatti dagaagsuuf qooda fudhattoota waliin akkamiin gahee isaanii ba'uu akka qaban irratti kan xiyyeeffatu ta'us dubbataniiru. Sababa rakkoo nageenyaati lammiileerra rakkooleen garaagaraa kan qaqqabe ta'uu lubbuun lammiilee kan darbe qabeenyi kan itti manca'ee fi lammiileen buqqaatiif kan saaxilaman ta'us eeruun lammiileen buqqaan gara jireenya idilee isaaniitti akka deebi'anii fi walitti bu'iinsi sababa garaagaraan uumamu dhaabbachuu akka qabus dubbataniiru. ዘለቄታ መረጋጋትና መፍትሄ የሚያመጣው የተረጋጋ ሀገር እንዲኖረን የሚያደርገው ውይይት ነው። Furmaata waaraa fi tasgabbii kan fidu biyya tasgabboofte akka qabaannu kan godhu mariidha. Kanaaf gatteenyee mari'achuu qabna. Yaadni jedhu hawaasa keessas jira. Kun yaada mootummaan cimsee qabateedha. Seenaa biyya kanaa keessatti waan hedduu argineerra. Walitti bu'iinsa waliiniitiin lubbuun dargaggootaa darbeera, qabeenyi hedduun barbadaa'eera. Rakkoon garaagaraas qaqqabeera. Kun nagaa fiduu hin dandeenye. Baay'ee sitti miidhamneerra. Kanarraa barachuun gara marii nagaatti dhufuu qabna. Rakkoo nageenyaa humnaan hiikuun hin danda'amu waan ta'eef qaamni gaaffii qabu waliin dubbachuu fi mariin hiikuu akka qabanii fi namni hunduu nageenya akka jiraatuuf hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. Nageenya waaraa fiduuf miidiyaanis karaa naamusa ogummaa eeggateen hojjechuu akka qabuu fi keessattuu miidiyaaleen hawaasaa lammii isaaniif biyya isaanii miidhaa jiraachuu hubachuun nageenya fiduuf hojjechuu akka qabanis obbo Binnaalf dubbataniiru. በሶሻል ሚዲያው የሚታዩ ችግሮች የዚህን ሀገር ግጭት የዚህን ሀገር አለመግባባት እጅግ በከፍተኛ ደረጃ የሚያቀጣጥሉ Rakkoon gama miidiyaa hawaasummaatiin jiru walitti bu'iinsaa fi waliigalteen akka hin jiraanneef kan babal'isanii hojjetanidha. Gara tokkotti fiduurraa garaagarummaarratti xiyyeeffachuun kan hojjetanidha. Kun yeroof qaama tokko gammachiisuu danda'a. Itti fufinsaan garuu biyya isaanii fi lammii isaanii balaarra kan buusu ta'uu hubatanii nagaaf hojjechuu qabu.